baga nagaan mo. Diyan sa inyo. Wala nung sa atin. Sumapa. Bye. Seras. Okay, hajat kam namatana khabajama jalatama daliktero OMN Jawar Mohammed khabajamota manguddo hawowa kero karre oromo khabajawan hawasa oromo biya Jerman Italy Faransai Poland Ireland Switzerland Faransai Jezira duraan dursee fayyaa gammachuu fi milkii baga nagaan nu dhufte anaa dhufu herzlich willkommen Oromoon dhalootatti jagnoota kumaan lakkaa'aman qaba garuu Jawaar jagnaa jagnootaati Leenca Oromooti gaachana Oromooti akkasumas abdii keenya abdii Oromooti
Jawar kana abdatan rabbuma hedduu si abdanna sirbiis siiniis boonu. Dagarabbiin nuti waaqayyoon gaagaama san irraa si baasee Oromoo milkaneessa. Qalbiin teenya mucabtee turte. Jawar jechuun Oromoo miliyoona 50 jechuudha. Yoo ilmaan kuush itti daballe miliyoona 70 ol ni ta'a. Kabajamoota ilmaan Oromoo keessummoota keenya qophii har'aan tanaa bakkaan ga'uuf halkanii guyyaa murannoo guddoon hojjechaa kan turan kan ammaas jiran koree qindeessituu marii Oromoo biyya Jarman task force akkasumas hawaasa Oromoo biyya Jarmanii fi Awurooppaa jiran hedduu galatoomaa jennaan. Qeerroo Oromoo biyya Jarman qophii tana nagayaan akka gaggeeffamu hojii fakkeenyaa waan hojjechaa jirtaniif galatoomaa. Namooti baqattoota Oromoo biyya Jarman gargaarsaa jiran ammaas turan hedduu galatoomaa jenna. Keessaafuu Frau Sonja Berg, Frau Sonja Panzer, Frau Renata Hahn, Herr Manfred Link. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Akkasumas soddaa keenya kan Waaqayyoo yaadaa fi gargaarsaan nu bira dhaabbatu Dr. Ube Schubert galata keenya bakka jirutti yeroo gargaaraa daandii suut akka gahuuf asiin galata keenya dabarse. Warra galma kana nu gareesse jechuu guyyaa akkasumas poolisii magaalaa Nuurambar nageenya keenyaaf tattaafata guddaa waan godhaniif galatoomaa jennaa. Vielen Dank. Danke. Karraa booda Jawar waa takkaan waadaa siiseera. Silaahuu manguddoon wanni isin godhuu dandeettu masadii jechuun eebba muuxannoo fi gargaarsa. Eebba keenyaan muuxannoo keenyaan gargaarsa keenyaan si bira dhaabbata. Adawwiin kee adawwii Oromooti. Adawwii Oromoo Rabbi cilee bishaan buute haa oolu. Abshir ni dandeenya ni moona. Nuti dubbinaa kanarrattis hoggaa jirru Oromoo. Yoggaa yeroo Rabbii geessee jannata seennu saniis Oromoodha. እኛም በምድር ላይ ሳለንም ኦሮሞ ነን፣ ጀነት ስንገባም ኦሮሞ ነን። አመጋ akkuma jabaa arguudhaaf dharraa qabdanitti waan inni jirus dhaga'uudhaaf hedduu eeguu qaba. Kanaaf Jawar mee hafuura kee nu dhageessisi. Jawar viva! Nagami. Anu pindah kau nak lagi saya ucap ni pernah. Lagi segini.
Hunda dura koree qindeessitu galma xiqqaa kanas ni qabee fargadaaf. Warri Jarmanii baga nagaa walitti deebine. Hajiru waa hedduu argaa. Jijjiiramas waa xiqqoo agarre. Waan isin fiddes agarre. Baga walitti deebine. Qabxii muraasa dubbadheetiin gara galma itti aanutu deema. Akkuma hubattan duulli bifa haaraan amma godhaa jirru kun jijjiirama qabsoo qeerrootiin qabsoo uummata keenyaatiin dhufe kana ka calaqqee bilisummaa xiqqaattus uummata keenyatti agarsiise kana ka uummata keenya keessa dabree sabaaf sablammoota ollaa keenyaa jiran kanaaf abdii horee kana kararraa maqaa waan jiruuf doongorri irratti raawwatamaa waan jiruuf dabree immoo butuudhaaf allaattiin irra marsaa waan jirtuuf allaattii sanis hagabsinee uummata keenyas abdii horatee kana akka jalaan dukkanu hin mirkaneessuudhaaf jecha ammallee duula kana bifa haaraan bannee jirra. Duulli godhaa jirru kun filannoo itti aanu keessatti hoggansi Oromoo, dhaabbileen siyaasaa Oromoo, dargaggoon Oromoo, hawaasni Oromoo kan biyya keessa biyya alaa jiru hundi bifa kamiin yoo hirmaate injifannoo hanga ammaa argamte eeyyisee kanneen biroo galmeessaa deemuu danda'anii jiru. Wanni filannoo wanni dubbachaa jirruuf ummanni kan qabsaa'e waan sadiif tokkoffaan of ta'ee ofiin boonee eenyummaa isaatiin osoo hin cunqurfamin osoo hin dhiibamin jiraachuudha. Kan lammataa qe'ee ofii irratti diinagdee isaa irratti abbaa ta'u kan sadaffaa ofiin of bulchuudha. Sirna abbaa irreetitu sirna gabroomsaa alagaatiif yeroo dheeraadhaaf hawwii kana nukutee jiru. Har'a sirna alagaa ofirraa buufne sirna abbaa irree ofirraa buufnee jira. Garuu gayaa miti. Waan barbaanne argachuudhaaf ummanni keenya bilisummaan akka jiraatu qabeenya isaa irratti qotatee hojjetatee daldalatee hiyyummaa keessaa akka of baasu mootummaa isaa ta'uu filachuu danda'uu qaba. Seera isaa ta'uun buluu danda'uu qaba. Kana gochuudhaaf immoo filannoo keessatti hirmaatee mo'achuu qaba. Keessattuu isin dargaggoota waan taataniif yeroo gabaabaa fudhadhee maaliif filannoo kanarratti hirmaachuun deeggaruun shakkii tokko malee immoo injifannoodhaan keessaa bahu isin warra Jarmanii jirtaniif irra caalatti dargaggoota as jirtaniif maaliif akka barbaachisu qabxii takkaa lama fudhadhee akka sirriitti qayyabattanii barbaada. Akkuma beekamu biyyi Jarmanii biyyi amma jirru kun hedduun keessan waggoota 5 hanga 10 dabree kana keessatti biyya keessan Oromiyaa irraa baqattanii biyya kana dhuftan. Ilmi namaa waa lamaaf baqata. Tokkoffaan roorroon siyaasaa ukkaamsaan hidhaan hoggaa dararratti lubbuu baraarsuudhaaf bilisummaa jiraachuudhaaf kooluu baruudhaaf biyya nagaa qabdu biyya mirgi itti kabajamu barbaada deema. Kan lammataa qe'ee abbaa isaa irratti hojjetatee jiraachuu danda'a. Hiyyummaan tulfaattee waan nyaatu dhabe abdii yoo dhabe biyya dalagatee carraaqqatee ofii fi maatii isaa itti jiraachisuu danda'u barbaachuuf deema jechuudha. Waa lamaaf ilmi namaa kan baqatu. Rakkoo siyaasaa jalaa, rakkoo dhiibbaa jalaa ba'uudhaaf, rakkoo dinagdee jalaa ba'uudhaaf. Oromoodhaaf garuu lachuu tokkicha jechuudha. Oromoodhaaf kan du'a jalaa dheessus, kan hidhaa dheessus, kan hiyyummaa jalaa dheessus rakkoo takkarraa maddisiisa. Oromiyaan biyya badhaatu. Gaafa ijoollee yoo beekuu baadhe amma keessa deemee ilaalee jira. Gama Wallaggaa kana yoo deemtan biyyi akkasii addii uumamu shakkitan. Gara Booranaa kana yoo deemtan horiin akkasii bakka tokko jiraachuu isaa shakkitan. Baalee Arsii hoggaa dheeytan qamadiif garbuun naannoo san jiru biyya kana karraalee sana osoo hin ta'in achitti hojjetanii laaka biyya kanatti ergan ta'uu agarta. Maarree akka ormi jedhu Oromoon dargaggeessi kun diinagdee barbaada. Hiyyummaa deema bahee diinagdee kun gaafachuun barbaachisaadha. Kanaaf Oromoon kan baqate biyya kanas dargaggeessi kun kan guute
dalagatee jiraachuu dadhabee osoo hin ta'in lafa irra dalagatu bakka irra daldalaqabee osoo hin ta'in sirni abbaa irree sirni gabromsaa waggaa 150 uummata keenya irra taa'e nama hidhuu nama ajjeesuu qofa osoo hin taane qabeenya isaarra namni keenya akkan hojjetanne waan dhorkeef Oromoon qe'ee isaa Oromiyaa irratti dalagatee hiyyummaa keessaa akka hin baane hojjetatee hiyyummaa keessaa akka hin baane ubii hojjetee orma akka qallabu qe'ee isaa irratti ormi quufee yoggaa jeeqqifatu inni garuu beelee akka hawwammatu waan dirqisiifameef san caalaa immoo dhaloonni keenya abdii akka kutatu irratti waan hojjetame jijjiiramni dhufa jedhee waa akka dhabanne waan irratti hojjetame sirni abbaa irree abdii waan kutachiisee dargaggeessi kun biyyaa bahe biyya keenya keessatti baqannaan akka hamuuf ilmaan keenya qurxummii nyaatamurraa akka hafanii gammoojjii keessa dheebunduun akka hafanii biyya ormaa dhufanii harka namaa laaluurraa akka hafanii yoo barbaadu taate biyya keenya bilisoomsachuu qabne inni qabsootti seenne waggaa 50 dabarsee nutti illee kan dhaalle kanaan deemee jechuudha. Amma kana sirriitti qabadda. Ammas ammuma sanirra jira. Filannoo itti aanu keessatti mootummaan Oromoo har'a mootummaan Oromoo hin jiru. Oromootatu aangoo irra jira malee mootummaan Oromoo filatee ol baase hin jiru. Filannoo itti aanu keessatti mootummaa jechuun sirna ijoollee sitti rima. Mootummaan sistama isa sistama. Sirna jechuun namootaa fi jaarmaalee irraa ijaaramu. Jaarmaaleen heera irraa ijaaramu. Filannoo itti aanu keessatti namoota nuu ta'an araddaarraa hamma federaalaatti filachuudha qabna. Namoonni filannu yeroo duraatiif dhaloota shan keessatti waggaa 150 as erga gadaan kufee as yeroo jalqabaatiif yoo cinne ummanni keenya nama ofii filatuun buluu eegala. Akka duraanitti yookiin alagaan dhufee qawween akka nu bulchine yookiin immoo haattuu fi galtuu nu keessaa filanii nurratti akka hin shuumne nuu qajeela kan jedhu filanna jechuudha. Waggaa filanna warri filanna kun seera nuu ta'u tuma. Imaammata nuu ta'u boca. Imaammanni seerri nuu tuman ka biyyaanaa waqachiisu osoo hin ta'in ka biyya nama onnachiisu. Ka biyya ofii irratti abdii nama kutachiisu osoo hin ta'in ka abdii namaa hoolu ta'uu danda'u qaba. Baay'ee ta'uu mee Jarman kana keessa yoo laaltan biyyoota muraasa irraa namni baqatee kan jiru biyya hiyyeeyyii irraa namni baqatee kan jiru biyya wal waraansi keessa jiru irraa biyya sirni abbaa irree keessa jiru irraa biyya namni dhiibamu keessa jiru irraa namni as jira biyyoonni hedduun kan nurra diinagdeedhaan hiyyeeyyii ta'an garuu namni keessaan baqatu nama kan baqachiisu abdii murannaa waan ta'eef filannoo kana keessatti hogganoota bakka bu'oota ummataaf laalatanii fi imaammataaf seera ummataaf ta'u bocan filachuutti seennaa jechuudha. Dhagayaa Oromoo keessattuu hin dargaggoon wanni ofii tuffatan wanni hambaa hamma beekee yoo guddatte garuu mara maangoota nu hanga har'aatitti nu ummanni Oromoo hanga har'aatitti eega sirna gadaati waan nuu ta'u filanneen beeku waan nuu ta'u jedhanii nutti filaa turan jechuudha. Kanaaf mootummaa nuu ta'u filachuu deemne. Kalammataa baqattootaan wal qabatee gadeemu. Namni baqatee biyya Jarmanii haa taatu biyya Ameerikaa taa'e embasiin biyya kana jiru biyya biraa jiru waa lamaaf jiraata biyya tokkoof. Tokkoffaa hariiroo biyyoota lamaanii bilateral relationship jedhu san cimsuudhaaf. Kalammataa dhalattoota biyya sanii biyya kana keessa jiran tajaajiluudhaaf. Hanga jijjiiramni kun eegalutti embaasileen Itoophiyaa saba keenya irratti hojjechuu saba keenya basaasu biyya kana walitti buusu ture. Waggaa darbe kana keessatti qoyyaa'anii jiran. Gara fuuldura biyya kanatti waardiyyaa akkasii dhaabatanii. Biyyatti deemtanii hojjetachuudhaaf ammoo hiree akkasii mijeessanii yoo barbaadan taate biyyatti hoggaa galtan immoo hiree akkasii mijeessanii investimentii irratti akka hirmaattanii maatii keessan akka gargaartanii embasiin as jirtu dur akka isinii hojjettu yoo barbaadan taate embasii mootummaa ummataatiin ergamtu ta'uu danda'u qabdi. Mootummaa abbaa irree osoo ta'e
Embasiileen keenya bakka adda addaa jiran ummata keenya baqataa akka tajaajilan iddoo barbaannu taate Finfinneedha falli ka jiru. Berliin miti. Yeroo ammatti embasiileen keenya bakka warri waa hati ummataan tufame xurataa itti ba'u ta'anii jiran. Kana furuu yoo ka barbaadan taate nama labaa dhufaa ka ummataaf amanamuu ta'u araddaa hundatti aanaa hundatti jilchiisuudhaan sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa federaalatti Oromiyaa keessas ta'e Itoophiyaa keessatti mootummaan namaan filame yoo kan jiraatu taate tokkoffaa baqi ni hir'ata. Baqi nurraa dhaabatuu qaba jiran. Biyya keenya irraa dhiibamnee bahuun dhaabachuu danda'uu dhagahu. Kana garuu kadhadhee dhaabachuu hin dandeenye. Amma eega jijjiiramni kun dhufe baqni waan hafe fakkaataa namni keenya ka Jibuutii keessatti dhumaa jiru, Somaaliyaa keessatti dhumaa jiru, Yamanitti dhumaa jiru. Har'aa rabbiin nu gargaara. Har'aa ilmaan Oromoo Yaman diigamtetti baqataa jiru jechuudha. Liibiyaa diigamte keessatti baqataa jiru jechuudha. Baqi kun akka nurraa dhaabatu. Isinillee asitti minni keessan eeggamee embasiin waardiyyaa isinii taate akka deemtu yoo ka barbaadnu taate filannoo itti aanu kana keessatti dammaqinaan hirmaachuu qabna. Filannoo kana immoo akka ishiin waa kannetti harka lafa qabsiisnee injifachuu danda'uu qabna jechuudha. Tarsiimoo ittiin injifachuu qabna. Akka itti hojjennu waliin beeynaati. Dooni mana habaddaa'u dhimma waan kana shakkinaan. Kabara qabna. Wanni nu isin irraa eenyu uummata keenya biyya alaa irraa eenyu keessattuu isin dargaggoota Jarman irraa wanni eenyu inni guddaan tokkummaa keessan. Jallaan nu keessaa baay'ee ta'uu barbaadus alagoonni sodaatanii dirree filannootti akka mo'aman waan beekaniif filannoo kana jeeqanii hanqisanii forfeedhaan nu mo'anii aangorra deebi'uu barbaadanis wanni isaan barbaadan Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti jeequmsa wal waraansa uummataa uumuu. Kana hanqisuudhaaf keessattuu ijoolleen baay'een asii sooshaal miidiyaa irratti akka baatan waan hin beekuuf ergaa dabarsan hunda irratti waan tokkummaa Oromoo tiisa. Waan Oromoo walitti magariisa. Waan hamilee Oromoo ol kaasaa malee aarree jettanii olola diinni sitti oofu. Takkaan arraba jallaan keessa dheeressu. Amantii naa taatu naannoo naa taatu akkana jettanii ittiin seenina kan waatii naa galaa tokko kana. Isin baarratti baay'ee xiyyeeffatanii dargaggoon Jarmanii. Dargaggeessa waan ta'eef biyya gammoojjii Saharaatii fi bishaan kanarra waggaa baatan hedduu keessan miidhaa hedduu keessa waan dabartaniif aarii waan qabdaniif biyya kanatti illee waraqaa waan hin argatiniif vulnerable akka taatanii beekan. Kanaaf tuttuqanii isin aarsanii jeequmsatti galchanii maqaa isin balleessuu barbaadan. Already qeerroon Jarmanii ashabbaanii jedhanii isin kassaasaa jiranii miti. Isin irraa hajaan qabanii beekaa isaan. Asit biyya Jarmaniitti akka isin saniin taane illee hin beekan. Akka saniin maqaa isin balleessanii waan birallee hin geenye beekan. Isaan kan sodaatan qeerroo Oromiyaa isinitti hima. Qeerroo Oromiyaa litti isin harkisan. Qeerroo Oromiyaa keessatti sirna abbaa irree isaan hin waggaa 100 bita jedhanii bitamuuf itti qottooffatanii jala ta'an san likkii galchee gadi buuse san qeerroo Oromiyaa qofa osoo hin ta'in Itoophiyaa bilisa baasee naannoo sanitti nagaya buuse san qeerroo Oromoo ka'arra waggaa sirna Minilikiif sirna dullootaa deebisuu deeman hidhee dhoorge san qeerroo Oromoo waggaa isaan hooggan ajjeesuuf doorsisuu barbaadan karaa itti dhufee abdii kutachiisu san maqaa balleessuu barbaadan. Waan tokko shakkina warri nuun mormu warri Oromoo duuba deebisuu barbaadu warri sirna federaalizimii diigee olaantummaa garee tokko jalatti sabaaf sablammoota akka kaleessatti nyaachuu cibbachuu barbaadu diinni isaanii guddaan Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti qeerroodha. Waan biraatiif miti. Dargaggeessa babbareedaa kana jibbaniiti miti.
Dubara babbareedaa kana jibbaniiti miti. Humna keessan jibban, beekummaa keessan jibban, sabboonummaa keessan jibban. Har'a miidiyaa federaala Itoophiyaa guutuutti dhuunfatanii halkanii guyyaa duula jibba qeerroo gallabsaa jiran. Miidiyaa addunyaa harkaa qaban hundatti qeerroo maqaa balleessuudhaan kan yaalan. Maaliif kana yaalan? Waan sodaataniif, waan likkii wal beeynuuf, waan saffisaanis, murannoonis, tokkummaanis waan isaan caaluuf. Dubbannee osoo hin ta'in hojjennee waan isaan agarsiifneef. Kanaaf isin akka qeerroo Jarmaniititti, akka dargaggoota Jarmaniititti isin tuttuqanii jeequmsatti akka isin hin galchine. Isin tuttuqanii poolisii asiitiin akka walitti isin hin buufne. Isin akka qeerroo asiititti fakkeenya guddaa bakka bu'oota qeerrooti. Ambaasaadara qeerrooti isin asitti. Ambaasaadara keenya immoo kan taatan naamusa cimaadha. Tokkummaa cimaadha. Hiree waa argattan barattanii yoo dandeettan hojjetattanii hawaasa keessanii wal dhaggeeffattanii tokkummaa keessan cimtanii yoo deemtan ambaasaadarota jajjaboo qeerroo ta'an dhagayaa ijoollee. Oromoon dhiiga isaatii fi gargaarsa rabbiitiin as ga'e malee hirri baay'ee nuti bitanne hin qabnu. Hirri baay'ee nuti bitanne hin qabnu. Dippiloomaatota gurguddaan qabnu. Dippiloomaatonni keenya kaalaagaan ergatoonnis. Dippiloomaasiin Oromoo ambaasaaddarri Oromiyaa Oromoo isin warra biyya alaa jiru. Kan nuuf taatan qabu. Nuuf ambaasaadara akka taatan ka barbaannu. Nuuf dippiloomaata akka taatan ka barbaannu. Humna cimaa guddaan isin keessa jiru tokko Oromoon kan wal lolu osoo hin ta'in kan walii tumsu ta'uusaa. Qeerroon biyya kana jiru kan biyya jeequ osoo hin ta'in kan biyya kana humnaan beekumsaan tajaajilu ta'uusaa yoo mirkaneessitanii jechuudha. Dhumarratti hanga isin warri biyya alaa hin qoqqoodamne, hanga isin gantuu fi galtuun qilleensa isin keessa galchitee gosaaf naannoo walitti isin buuftee walitti isin iyyisiisinitti hamma isin tokkummaan galma kana guuttanii dhangalaatanii nu warra Oromiyaa nu abdaddaa waan tokko hin shakkinaa. Akka odeessan kanaa miti beekaa. Tokkummaan hoogganaa Oromoo hanga ammaa cimee hanga akka irratti akka cimeen beeku. Hoogganni Oromoo hunda waliin jira. Warri hiree murteeffannaa uummata Oromootitti amanu. Warri Oromoon dhugaa qaba jedhee dhugaa Oromootiin falmachuudhaaf gadi ba'e. Warri amanamummaan isaa saba isaatiif uummata isaatiif dhugaa rabbiitiif ta'e waliin jira. Warri alagaa jala fiiguu jiru immoo warri alagaa gammachiisuudhaan jecha saba ofii qaanessuu barbaadu. Warri bololaan gootiif jecha obboleessa ofiitirratti ka'u filannoo irratti wal agarra.